Oromoon akka nama tokko gadi illee hin taane. Oromoon eenyu tokko illee akka gadi hin taane. Olis akka hin taane akka ilma namaa tokkootti uummata boonaa, uummata biyya qabu, uummata aadaa qabu ta'uu isaa bartee akka uummati kun bilisoomee jiraatu irratti hojjetaa jechuudha. Impaayiriin torturee keessa isaa bososee caccabaa deemaa jira. Uummati Oromoo dammaqee jabaachaa jira. Firii Oromiyaa eeguu irratti miliyoona 50 keessaa nama xinnoo irratti bobba'ee jira. Garri caalaansaa ofuma isaaf jiraachuu aan Oromoodha jechuudha malee dhimma Oromoo irratti hin bobba'an. Dhaqanii uummata Oromoo loluu murteeffachuu, horii baay'ee baasuu, WBO bira dhaabbachuu, jaarmaa adda bilisummaa Oromoo jabeessuu, cimsuu, Oromoo keessatti kan irratti muudamu doofaa, wallaalaa, nama safuun qabaanne duratti ol ba'a. Yeroo uummati Oromoo beela'ee jirutti, dheebbatee jirutti, iddoo baay'eetti nyaata dhabee, manni irraa gubatee, biyya ari'amee, naannoo Finfinneetti illee waan nyaatu dhabee karaatti gatametti Oromiyaa keessatti duulatu jira. Yeroo uummati Oromoo beela'ee jirutti, dheebbatee jirutti, iddoo baay'eetti nyaata dhabee, manni irraa gubatee, biyya ari'amee, naannoo Finfinneetti illee waan nyaatu dhabee karaatti gatametti Oromiyaa keessatti duulatu jira. Akka jarri kun mataan isaanii naftanyaa ta'an, sirna naftanyaa deemsisan maaliif ennaa jettee Oromoon olaansoo gaafa godhe abbaa biyyummaa isaa eeggachuu, lafi Oromoo raasaamame Oromoof deebi'uu, afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu, uummati Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu, sirna demokiraasiidhaan hoogganoota isaa filatee abbaa biyyaa ta'uu, haqi uummata Oromoo akka eegamu, haqi uummata biraas akka eegamu, namni akka hin ajjeefamne, seerni demokiraataan akka ijaaramu jedhanii olaansoo qaban. Abbootiin gadaa bifa baay'ee qabaachuu danda'u. Hunda isaanii iddoo tokko kaa'uu hin dandeenye. Warri garaaf bule, warri horiif bule jiru hin agarra. Yeroo isaan Abiy jala fiiganii, Shimallis jala fiiganii, yeroo isaan gugguufaniif argina. Miidiyaa Oromoo cufaa, miidiyaa nafxanyootaa 100 kan ta'an Finfinnee keessatti banuudhaan, biyya alaa irratti gargaaruudhaan Oromoo irratti propagaandaa adeemsifti. Oromummaa diignaa, Oromummaan diigamuu qabaa jetti. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoo irratti sanyii duguuggaa shororkeessummaa irratti adeemsifnaa jetti. Kan nafxanyoota kun hojii yaada nafxanyootaa. Itoophiyaan jiraachuu qabdu duunii argamna malee nu malee nuti Itoophiyaan jedhanii fakkaatu. Kan isaan kana godhan nafxanyoota gammachiisuudhaaf. Kanaaf jarri kun diina Oromoo, diina innikaa, diina Oromoon irratti bobba'uu qabu. Afaan Oromoodhaan gowwoomuu hin qabu. Warra poolitikaa naggaadee, poolitikaal interpruuners jedhamu afaan Faranjiitti. Warra karaa gabaabaan aangootti dhufna jedhanii dhaqanii OPDOtti dabalaman ala kanaan. Warra damooza fudhatanii uummata Oromoo gurguratanii. Oromoo fi Oromummaan kun maali garaagarummaan isaa? Mee isa kana akkamitti nuuf ibsitu? Gaariidha, gaaffii gaariidha. Oromoon irraa miliyoona 50 ga'a jenna. Utuu miliyoona 50 kun baay'een isaa afaan Oromoo dubbata. Aadaa Oromoo sama tokkollee beekaa yoo baay'eetti beeku baate. Garuu Oromooti kun baay'een aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo akka gaariitti hin beekan. Kan kanarraa kan ka'e fedhii Oromoo, fedhii uummata Oromoo, fedhii Oromiyaa eeguu irratti miliyoona 50 keessaa nama xinnoo irratti bobba'ee jira. Garri caalaansaa ofuma isaaf jiraachuu aan Oromoodha jechuudha malee dhimma Oromoo irratti hin bobba'an. Oromummaa haa jennu gaa Oromummaan tokko Oromoo mataatee dhalachuu, afaan Oromoo dubbachuu, aadaa Oromoo sama tokko beekuudha. Kun garuu Oromummaa isan jedhu Oromummaa biyyoolessaa afaan Faranjiitti national Oromummaa kan jedhu miti. National Oromummaa namni tokko horatu biyya jaallataa, aadaa Oromoo jaallataa, uummata Oromoo hunduma isaa jaallataa, ganda tokko qofaan ilaalu, Oromoon hundi isaa kansaa uummata isaa ta'uu isaa, Oromiyaan biyya isaa ta'uu, Oromoon immoo waggaa 150 garbummaa jala jiraachuu, bilisummaa jalaa ba'uu akka inni qabu
afaan tun ta'in hojiidhaan. Hojiin egaa sadarkaa baay'ee qabaa. Sadarkaa gadaanaatti immoo xixiqqoo hojjechuu waan Oromoo laalu. Sadarkaa olaanaatti immoo waan ciccimaa hojjechuu. Fakkeenyaaf dhaqanii uummata Oromoof loluu murteeffachuu. Horii baay'ee baasuu. Woboo bira dhaabbachuu. Jaarmaa adda bilisummaa Oromoo jabeessuu, cimsuu. Akka Oromiyaan bilisa baatu irratti hojjechuudha jechuudha. Warri kanan goone warri wallaansoo keessa illinne Oromummaa biyyoolessaa akka gaariitti guutuutti hin qaban jechuudha. Yeroo Oromummaa biyyoolessaa qabaachuu calqabduu tokko beekumsa bilisaa qabaatta. Beekumsi bilisaa kun immoo maal si godhaa? Akka ati seenaa Oromoo bara jabana duriidhaa kaasee amma ammaatti akka ati barattu si godha. Hin baratta. Nama sin gaafattaa, kitaaba sin dubbistaa, hin qorattas, akka gaariitti ibsita. Aadaa Oromoo, seenaa Oromoos akkasuma goota. Sabboonummaa Oromoo akka hin jallisu goota. Of jaallattaa, nama keessa hin jaallattaa, aadaa keessa hin jaallattaa, akka namni tokko illee sin caalle. Oromoon akka nama tokko gad illee hin taane. Oromoon eenyu tokko illee akka gad hin taane. Olis akka hin taane akka ilma namaa tokkootti uummata boonaa, uummata biyya qabu, uummata aadaa qabu ta'uusaa bartee akka uummati kun bilisoomee jiraatu irratti hojjetaa jechuudha. Kanan gootu taanaan afaanumaan an Oromoodha jechuun hin ga'u. Maaliif ennaa jettee namoota baay'eetu an Oromoodha jedhee afaan Oromoo dubbatee Oromoo gurguratarra. Lafa Oromoo gurgurataa, Oromoo lafarraa ari'aa, Oromoo ajjeesa. Yeroo Oromummaa biyyoolessaa qabaatta, Oromoon du'u, Oromoon ajjeefamu, dubartiin Oromootti gudeedamtu, ilma Oromoo ajjeefamee gatamu, garaa si gubata, raftee hin bultu. Duulli komaandi poostiin uummata kee irratti hunduma irratti illee ta'uu baate gar tokko irratti dhaabbatu akkuma sirra ga'eetti ilaaltee si ilaaleessa. Warri kana hin qabne dhimma illee hin qaban. Yoo Oromoon du'es dhiises isaan kan isaan yaadanii lafa argachuu, horii argachuu, aangoo argachuu, sooromuu anaaf dhimmi koo maal jiran ilaalu. Kanaaf callamanii Oromoodhuma an Oromoodha jechuudhaaf Oromoof hojjechuuf bilisummaa Oromoo hojjechuun adda. Kana waan kanaan gargar ba'aa, kana caalaa bal'achuu danda'a. Aadaa Oromoo fi waa'ee safuu Oromoo yoollee ofii keessatti eenyu jechuu baatan gurraan dhagaallee guddatan waan argitee uumama waaqatiin dhalaa warri kun yeroo ijjatan nuti Oromoodha jecha mee warra kana mee akkamitti ibsitu Profeesar? Safuu Oromoo argitee seera Oromoo irratti hundaa'a. Seerri Oromoo bifa lama qaba. Tokko seera Waaqaa, tokko seera namaati. Seerri Waaqaa hin diddiiramu. Waaqa akkuma ta'etti nama Waaqatu nama uumee lubbuun namaa kabaja guddaa qaba Waaqa biratti. Seerri namaa immoo akka Oromootti sirna gadaa irratti hundaa'ee uummati Oromoo mari'atee seera tumata. Seerri kun kan tumamu amma waggaa 8tti hojiirra oolaa. Waggaa 8tti immoo deebi'anii caffee ta'anii kan keessaa fooyyessanii kan gaarii immoo achumatti eeganii haaraan isoo barbaachisu tolchaniitu namoota gidduutti Waaqaaf nama gidduutti namaa fi beeladaa gidduutti nagaan akka jiraatu wal balleessuun akka hin jiraanne eegachuudha safuun. The balance of nature, the balance between society, God and the nature jedhama afaan Faranjiitti. Yeroo kana gootu yoo kana cabsite uummati Oromootu si gaafata. Warra amantii biraa keessatti gaafa duutettu itti adabamtaadha. Akka aadaa Oromootti immoo utuma jirtuutu itti gaafatamtee waan sirraa eegamu kaffaltaa yookiis immoo hin adabamta. Yeroo safuu cabsite. Amma kun ta'uu kan hin danda'u yoo Oromoon mootummaa qabaate qofaadha. Yeroo sana qabaachaa ture Oromoon gadaa sirna gadaan bulaa ture mootummaa qabaa, humna qabaa, gantuuf galtuu of keessaa akka itti adabu qaba. Amma Oromoon egaa kun cabee Oromoo keessatti kan irratti muudamu doofaa, wallaalaa, nama safuu hin qabaanne turetti ol ba'a. Nama uummata keessatti tuffatamaa, nama uummata keessatti gatii hin qabaannetu hoogganaa Oromoo ta'a. Waggaa 150.
Kanammaa immoo kan caalu yoodha. Warri kun safuu eeguu hin danda'an. Uummata Oromootu balleesse malee jara kanatti aangoo kennee jarri kun Oromoo dha malee jarri kun Oromoos ta'uu danda'a. Oromoo jechuun argitee dhiiga miti. Oromummaan ilaalcha fedhii Oromoo eeguu uummata Oromoof dhaabbachuu akka uummata Oromoo nagaan jiraatu gochuudha. Jarri kun waan tokko dhimma hin qaban waan kanarraa. Kan isaan dhimma qabanii akkamittiin an sooroma akkamittiin aangoo qabaadha jedhu nama kana dura dhaabbatu hundumaa ajjeesanii balleessu. Kanaaf safuun tokko bira hin jiru. Baay'een isaanii amantii guddaa qabdanii haasa'uma paartii isaan ijaarratan illee prosperity paartiin yookiis immoo paartiin badhaadhinaa amantaa kiristaanaa keessaa kutaa tokkotu jira. Kan isarratti hundaa'u jedhu. Amantiin isaan qaban amantiin isaanii amantii horiiti. Amantii waaqeffannaa horii sooromuu jireenya gaarii jiraachuu makiinaa qabaachuu nama kana isaan dura dhaabbatan hundumaan balleessu. Hin ajjeesu. Nama kana fudhanii hundumaan ajjeesu. Uummata Oromoo kan isaan ajjeesaa jiraniif uummati Oromoo waan akkasii kana waan dabaa waan safuu cabse haraamuudha kun hojii haraamuuti. Warra haraamummaa hojjetu warra nama ajjeesee reeffa namaa bineensa nyaachisu warra nama gudeedu dhiiraaf dubartiitu hin jedhin dhiira nama waan Oromoo keessatti safuu Oromoo keessatti waan gurri Oromoo dhaga'ee hin beekne kan godhan nama ajjeesanii bineensa nyaachisan akka hin awwaalamne kan godhan amma immoo xiitii illee kaffalaa kan jedhan waan akkasitti. Warra akkanaa kun akka isaan itti dhufanii jaarmaa duraan dursee OPDO hin jedhanii amma PPO hin jedhanii akka isaan eessaa ka'anii akka isaan dhufan yoo qorattee ilaalte maal akka isaan ta'u beektaa jechuudha. Egaa namni Oromoo kan inni yaadee jarri kun hin geeddaramu. Warraaqsa keessa hin geeddaramu. Balleessaa isa godhanii nu dhiisaa jedhanii jedheetu gowwoome malee jarri kun amma uummata Oromoo dhiisi warra gooftaa isaanii warra isaan uumeyyuu deebisanii nyaachaa jiran namni isaan hin jaanne hin jiru. Akkuma bineensaatti nama nyaatu. Maaliif nama isaan dura dhaabbate waan isaan fedhan aangoo isaan barbaadan hojii isaan barbaadan yoo dura dhaabbatte si ajjeesu. Kanaaf yaadi isaanii yaada nafxanyaati. Yaada nafxanyaan qaramanii yaada nafxanyaan uumamanii sirna Itoophiyaa sirna nafxanyaa sirna kan aangootti dhufe waan hundumaa qabaatu warra kan ajjeesu kan humnaan aangoorra turu. Sobduu immoo hin sobdi baay'ee yeroo kaan dimokiraasiitti yeroo kaan sooshaalizimiitti kan isheen barbaaddu nama gowwoomsaniitu aangoorra turu barbaadu. Kanaaf uummata Oromoo dagachuu dhiise jarri kun maal akka isaan ta'an baree wallaansoo isaa finiinsee ofirraa dhowwuu hin danda'u taanaan ganaa kana caalaa itti jabaachaa deemu. Maaliif namni baay'ee rakkataadha hiyyeessa warra akkasii kana yeroo hundaa bittooriidha. Nama rakkatee nama beela'e nama rakkoo guddaa keessa jiru ofitti qabaniitu horii sii kenninaa dhaqee nama akkasii ajjeesi nama akkasiisis eenyu kun abalu kun maal jedhaniitu nama Oromoo fuudhanii Oromoo irratti bobbaasu Oromoo ficcisiisu. Kanaaf kun uummata badaa dabaa warra criminals utuu seerri jiraatee uummata Oromoo aangoo qabaatee warra seeratti dhiyaatanii seeraan adabaman nama keessa yoo adeemuu hin dandeenye warra safuu hin qabne warra safuu cabsan warra namummaan itti hin dhaga'amne warra kabaja ofiis hin qabne uummata Oromoo ofiis hin qabne warra akkasitti Oromoo mudate wallaansoodhumaan yoo ofirraa jara kana buusuu baate ganaa kana caalaa hammaachaa deemu. Maaliif jarri kun paartii badhaadhinaa kan jedhamu kun kan ittiin soromanidha. Eessaa fidanii soromu? Lafa namaa gurgurachuudhaan horii saamuudhaan Oromoo isa qotee bulu halkanii guyyaa lafee hiyyeessa gibira irraa guuruudhaan waan akkasii fide waan akkasii kaffale jechuudhaan irraa guuranitu sooromuu barbaadu. Kanaaf warri mootummaan Tigree akka silmiin dhiiga namaa xuuxxee furdatteetu irra taa'uu dadhabdee harcaate. Warri kun immoo garri caalaan isaa ganaa akka sanatti nyaatanii furdatanii amma dhaqanii uummatarraa harcaanitti akkuma silmii sanaa dhiiga Oromoo xuuxaniitu jiraachuu barbaadu kan uummata Oromoo barachuu qabaan jedha. Abbootiin gadaa jedhamu kun waan akkanaa kana sirna argitee gadaa Oromoo darbee wal qabatee dhufaa ture san wajjin wal simataa Profeesar. Abbootiin gadaa ammaa
Tokkoffaa abbaa biyyummaa qaban. Abbootiin gadaa durii abbaa biyyummaa qabu afaan faranjiitti sovereeniidha isaan. Namni biyya nama biraan isaan irratti aangoo hin qabu. Isaan gararraa waaqa malee nama biraan waan biraan hin jiru. Uummata Oromoo dhaggeeffatu, uummata Oromoo seera uummata Oromoo hojiirra oolchu waan Oromoon barbaadu hojjetu. Abbootiin gadaa ammaa kun qawwee jala jiru. Qawwee diinaatu mataa kana irra jira. Abbootiin gadaa bifa baay'ee qabaachuu danda'u. Hunda isaanii iddoo tokko kaa'uu hin dandeenye. Warri garaaf bule, warri horiif bule jiru hin agarra. Yeroo isaan Abiy jala fiiganii, Shimallis jala fiiganii, yeroo isaan gugguufaniif argina. Abbootiin gadaa kan dhugaas jiru, kan hidhamanis jiru. Kan kana gochuun barbaadnes jiru. Kanaaf hunduma isaanii iddoo tokko kaa'uun nama dhiba. Kan akkuma keenya akkuma sabboonaa ta'anii uummata isaanii rakkatan kan uummata isaanii gubatan jiru. Isaan irra yaaddoo meeqatu irra jira yaaddessaa qawwee irra kaa'anii doorsisuu halkanii guyyaa lubbuu keessaa baasu. Warri galtuuf galtuun immoo abbaa maqaa abbaa gadaa qabattee jara jala fidduu warra sana akkasuma irratti yaada isaanii irraa fuutee gurra isaanii hodhuudhaan mootummaatti laatti. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jiru warri bitamantu jira warra bitamnetu jira eenyuun akka ta'e baruun nama dhiba garuu waan tokkotti kan nama ajaa'ibu kanaan kaleessa argee yeroo uummati Oromoo beela'ee jirutti dheebatee jirutti iddoo baay'eetti nyaata dhabee manni irraa gubatee biyya ari'amee naannoo Finfinneetti illee waan nyaatu dhabee karaatti gatametti Oromiyaa keessatti duulatu jira. Nama meeqatu beela'ee jira. Kana maali waan Abiyyii fi warri mootummaa jettee adeemtu kun warri PP waan isaan abboommaatti kennan hojiirra oolchu mootummaa gammachiisuudhaaf waan akkasii hojjetu jechuudha. Utuu manni kee beela'ee jiru, uummati kee beela'ee jiru, utuu dheebatee jiru, karaarra taa'etu kadhachaa jiru. Attamitti isaan inni ibtee iddoo biraa deemta. Kun egaa akkuma jette warra akkasii kun warra garaa isaaniif mootummaa jala kaatanii horii argachuudhaaf, aangoo argachuudhaaf, waa dhimma wayii mootummaa argachuudhaaf warra fiiganii warri kun warra gadaa maqaa gadaan daldalan malee abbaa gadaa jedhamuun irra hin jiru. Maaliif safuu cabsaniiru? Safuu cabsinaan abbaa gadaa ta'uu hin dandeessu. Utuu Oromoon aangoo qabaatee jiru kun hin buqqa'u. Aangoo raari'amu. Uummata Oromoo aangoo isaan irratti hin qabu. Waan jaallatti nama gowwoomsanii hojjechaa jiru. Kanaaf guyyaan tokko hin dhufaa warri uummataaf dhaabbatan yeroo isaan itti beekamanii uummata biratti faarfaman warri diinatti galanii immoo diinaaf hojjetan guyyaa isaan dhufanitti qaana'an safuu cabsuu isaaniitti itti gaafataman guyyaan hin dhufaa akkasuma jennee bira dabaruu qabnaa jechuudha. Yeroo hundaa maal godhan isaan tooftaan isaanii daba hojjetaman hundumaayyuu haqanii Tigreetti TPLF irra kaa'an. Isaan TPLF wajjin kan uummarra reebee ajjeesee saamaa ture isaan. Adda miti isaan tokkuma abbaa fi ilma. TPLFitu OPDO ijaaree OPDO PP taatee jarri tokkuma jechuudha. Ammallee ilaalchisee sanuma. Ilaalcha naftanyaatti. Tokkoffaa naftanyummaan uummata Oromoo diinaa wajjin olii galanii uummata Oromoo saamuu horii irraa fudhachuu ajjeesuudha. Mootummaa Itoophiyaa immoo tiksuudha. Kanuma godhaa jiran. Ammas naftanyaatti warra naftanyaa makka isaanii naftanyaadha isaanis. Naftanyaa makka isaaniitti hidhatanii uummata Oromoo irratti duulan maal jedhu. Jarri sun warra TPLFitu gargaaraa warra amma immoo juntaa jedhu jedha. Juntaan jara kana kan caalu hin jiru. Warri qawwee qabatee nama saamu isaan kana. Jara kana wajjin hojjetu wallaansoo Oromoo irratti babba'anii jedhu. Kuni uummati Oromoo gowwaadha. Uummati Oromoo waan beeku ollaalaadha. Gowwoomsineetu uummata Oromoo kana adda bilisummaa Oromoo fi OPECO WBO irratti duulsifnaa jedhaniitu soobaan propagaandaa kana haasaa jiran. Yeroo kana godhan egaa warri bitame silaayyuu kanuma hojjeta. Horiin isaaf kafalamaa fi wallaalaan immoo utuu hin beekin kana dhugaatti fakkaachuu danda'a waan beekan warri hin beekne jiraata. Namni beeku immoo seenaa isaanii keessa lixee maal akka isaan waan ta'an beekaniif hojiin isaanii isaan irratti raagabaa. Akka jarri kun mataan isaanii naftanyaa ta'an
sirna naftanyaa deemsisan maaliif ennaa jette Oromoon ollaansoo gaafa godhe abbaa biyyummaa isaa eeggachuu lafi Oromoo raasaamame Oromoof deebuu afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu uummati Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu sirna demokraasiidhaan hoogganoota isaa filatee abbaa biyyaa ta'uu haqi uummata Oromoo akka eegamu haqi uummata biraas akka eegamu namni akka hin ajjeefamne seerni demokraataan akka ijaaramu jedhanii ollaansoo qaban. Kan hunduma isaa faallessanii kan hunduma isaa diigaa uummata Oromoo garbummaa bara dheeraa itti fufuudhaaf sirna naftanyaa irratti diriirsanii uummata Oromoo wallaaluma shororkeessummaa hiyyuma rakkoo jalatti qabanii lafatti gadi qabanii irra deemaa jiran lafatti sukkumaa jiran. Jarri kun sobduudha. Horii uummataa saamtee miidiyaa adda addaa irratti uummata Oromoo irratti roorrifti. Miidiyaa Oromoo cufaa miidiyaa nafxanyootaa 100 kan ta'an Finfinnee keessatti banuudhaan biyya alaa irratti gargaaruudhaan Oromoo irratti propagaandaa adeemsifti. Seen immoo Oromummaa kan jedhamu cabsinaa jettee biyya lafaa irratti bokkoraa jirti. Oromummaa diignaa Oromummaan diigamuu qabaa jetti. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoo irratti sanyii duguuggaa shororkeessummaa irratti adeemsifnaa jetti. Kan nafxanyoota kun hojii yaada nafxanyootaa. Itoophiyaan jiraachuu qabdu duunii argamna malee nu malee nuti Itoophiyaan jedhanii fakkaatu. Kan isaan kana godhan nafxanyoota gammachiisuudhaaf. Kanaaf jarri kun diina Oromoo diina innikaa diina Oromoon irratti bobba'uu qabu. Afaan Oromoodhaan gowwoomuu qabu. Uummata keenyas gidduutti dagate. Wallaansoo guddaa wallaansoo waggaa 3 waggaa 27 walirraa hin cinne godhee keessumaa waggaa 3 darban kan wallaansoo guddaa godhee aangoo isaa qabachuu dhiisee mootummaa qabatee ijaarrachuu dhiisee warra akkasitti kennee biraa deebi'e. Kan kana godhe immoo warra poolitikaa naggaadee poolitikaal interpruuners jedhamu afaan faranjiitti warra karaa gabaabaan aangootti dhufna jedhanii kan OPDOtti dabalaman ala kana warra damooza fudhatanii uummata Oromoo gurguratanii warra dur wallaansoo Oromoo fa'aa keessa turan horiidhaaf mana argachuudhaaf durgoo mootummaa kanarraa argachuudhaaf jedhanii uummata Oromoo gurguran warri kun hundumtuu sirna naftanyaatti galanii sirna naftanyaa uummata Oromoo irratti ijaaranii uummata Oromoo akka inni bilisa hin baane gochuudhaaf irratti baay'ee hojjechaa jiru. Kana yoo uummati Oromoo hin dhaabne uummati Oromoo badiisa guddaatu irra ga'uuf deema. Lafi isaa gara caalaatti irraa fudhatama. Amma kun iddoo gabaabaa limnaadhanii uummata Oromoo keessuma naannoo Finfinnee jiran lafarraa buqqisuudhaan lafa albuudaa guddaan jiru albuudaa sana gurgurachuudhaan uummata Oromoo irraa waan inni qabu irraa fudhatanii uummata Oromoo rakkoodhaaf gidiraa guddaa keessatti adeemsisuu barbaadu. Kanaaf uummata Oromoo yoo ofirraa dhowwuu hin dandeenye rakkoo guddaa keessa akka galuuf jedhu natti dhaga'ama. Kanaaf egaa uummata Oromoo qophaa'uu qabaan jedhan. Uummanni Oromoo immoo maal gochuu qaba? Akkuma isin jettan badii guddaatu Oromootti deemaa jira. Salphina guddaatu Oromootti deemaa jira. Kan duraa haasofna malee inni dhufaa jiru ulfaataa ta'uu danda'a. Kanaaf bifa waliigalaatiin. Wanti hubatamuun jiru sirni naftanyaa sirni Itoophiyaa diigamaa jira. Yeroo yerootti akkuma soogiddaa baqaa jira. Duulli amma biyya Tigraay keessatti ta'e kunis waanuma itti fufama kanaati. Tokkoffaa wallaansoon achi keessatti adeemaa jiru himmoon inni jedhan of jabeessuudhaan malee ganaa gara riphee lolaatti ce'aa deema malee mo'amu. Uummata tokko cabsitee hoogganoota isaanii jalaa ajjeeftee mootee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Nama akkuma OPDO Tigreen nuu bitte isaan immoo waan OPDO fakkaatu bittilanii dhaqanii Tigree irra kaa'an wanti kun hin hojjetu. Lammaffaa uummata Oromoodhaan ajjeefnee finnee wooboo ajjeefnee finnee loliisa Oromoo dhaabna kan jedhamu hin hojjetu. Oromummaa balleessana kan jedhu hin hojjetu. Uummati Oromoo yeroodhaa gara yerootti dammaqaa hubachaa of ijaaraa karaa poolitikaas karaa loltuus of ijaaraa wallaansoo saxeeffachaa deemaa jira. Kanaafitu irriba dhabaa bula naftanyooti. Kan isaan irriba dhabaniif uummati Oromoo garbummaa fudhachuu didee biyya keessaati amma biyya alaatti loltu isaaf duutu qabaachuudhaan wooboo qabaachuudhaan wallaansoo isaa finiinsaa jira.
Kanarraan kan ka'e mootummaan nafxanyaa haaraa kun baay'ee rakkoo keessatti kufaa jira. Kanaaf wallaansoon kun sadarkaa haaraatti ce'aa jira. Kan inni itti ce'u impaayiriin torturee keessa isaa bososee caccabaa deemaa jira. Uummati Oromoo dammaqee jabaachaa jira. Waan uummati Oromoo gochuu qabu waan kana gadiiti. Tokko beekumsaan qaramuu hubachuu sirni kun akka inni jiraachuu hin dandeenye hubachuu kana taansee jaarmaa jabeeffachuu gandaati amma naannoo iddoo jirutti of ijaaruu of jabeessuu of qopheessuu lafa isaa biyya isaa irratti eenyu tokko illee akka dhufee isatti roorrenna ofirraa dhowwuudhaaf ka'u mootummaan kun hin diigamti qaba isheen diigamtu uummati Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee mootummaa isaa ijaarrachuuf of qopheessuu qaba. Mootummaa ijaarrachuuf amma of qopheessuu qaba. Amma dhumaa gahee gaafa dhumaa gahee akkuma gaafa 2018 jala gahee namatti kennee biraa deeme akka hin goone amma dhumaa irratti aangoo biyya isaa irratti qabatee Oromiyaa isaa irratti mootummaa Oromiyaa Dimokiraataa ijaarrachuudhaaf of qopheessuu qaba. Amma mootummaan Oromiyaa Dimokiraataan ijaaramee uummati Oromoo loltuu mataa isaatti qabaatee National Defense Army qabaatee of tiksuu danda'utti Oromoo saamamuun madaa'uun achiifamuun itti fufa. Kanaaf Oromoon kan inni barbaachuu qabu ilaalcha Oromummaan bishaachuu qaba. Ilaalcha Itoophiyummaa, ilaalcha garbummaa, ilaalcha nama gowwoomsanii ittiin bituu, ilaalcha uummata tokko irratti goobsanii uummata biraa jala kaa'anii bituu, ilaalcha shororkeessummaa fi sanyii duguuggaa tarkaanfachiisu, ilaalcha Itoophiyaa jedhamu kana ofirraa gatee ilaalcha Oromummaan of qaree jabaatee of ijaaree biyya isaa ijaarrachuuf ka'uudhaaf ka'uu qabaan jedha. Guyyaan isaa dhiyaachaa jira. Kan achi ga'uudhaaf immoo har'aa kaasee irratti hojjechuu qaba.